እስራኤል አቤት አቤት ክርስቲያና እየ ፕሮቴስታንቲ ኦርቶዶክሲ ፕሮቴስታንቲዳ ጋለቶም ፕሮቴስታንቲዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋqa qaba jettee amantaa? ኢየሱስ ክርስቶስ maal jettee amantaa? Waaqa qaba jettee ni amantaa? ኢየሱስ ክርስቶስ ufuma isaatii waaqa malee waaqa qaba miti. Obboleessi keenya reefuu waaqa qabaa jedhe. Itti waliin galtu? Eeyyee waaqa ufuma isaatii. Okay. Yoo Yesus Kiristoos ani waaqan qaba yoo inni jedhe yoo? Ani waaqan qaba? Inni akka waaqa qabu yoo dubbatetti amantaa akka inni waaqa qabu? Ufuma isaatii waaqaan siin jechaa jira. Ofii isaatii waaqa sanaan jette qabadheetiin jira. Akka yaadaan sii qabadheetiin jira. Inni immoo waaquma awutomaatii waaqa jettu yoo inni waaqan qaba jedhetti amantaa siin jedhe. Hai Yesuusitti amaneen jira kaa. Yesuusitti amanuu keenyaa galeetiin jira. Yeroo mati Yesuus Kiristoos waaqa naan jettu akka Yesuusitti amantu bareetiin jira. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyoon qaba yoo jedhe waaqayyo akka Yesuus waaqa qabu ni amantaa siin jedhe. Ofiisaati meetiksii naa kenname iddoo akkas jedhu kana. Waan gaarii gaaffii akkanaa gaafachuunis waan bareeda. Gosh. Obboleeyyan koppiliinkii hin dagatina jazaakumullahu khayran. Irra deddeebinee isinitti himuun dirqamaa miti. Sababbiin isaa manni duraanii manni inni haarawaa banillee adabbii 7 tokko jala waan jiruuf gastii seenuu fi laayivii banuullee hin danda'u. Kanaaf mana isa kana waarningiin xumuraa waan irra jiruuf duraan banuu dhiise na jalaa cufama jedhee jechuudha. Amma immoo inni sun waan adabamee laayivii ittiin banuu waan hin dandeenyeef isuma waarningii xumuraa qabu kana bane jechuudha. Furmaanni jiru kana waan ta'eef isin ammoo koppiliinkii godhuudhaan agar rabbiin isin laaffisetti yoo dandeessan narraa kaasuuf agar rabbiin isin laaffise koppiliinkii godhaa. Jazakumullahu khairan. Tayyib Yohaannis aywaatiillee banadhu viidiyoo sii bana rakkoo hin jiru. Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 gubbaatti akkas jedha. Yesuus immoo ana hin qabin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqi. Ani gara abbaa koof abbaa keessaniitti. Gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti. Gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessaniitti ol nan ba'a jedhi. Isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboomee jedha. Waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti. Kanaaf Yesuus Kiristoos waaqayyoon qabaa jedha. Itti amantaa akka inni waaqa qabu? Akkam ture beektaati? Akka inni ture naa himta rakkoon qabu. Garuu Yesuus Kiristoos waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Waaqayyoo ni qaba. Garuu akkam wanti fasii hin taane. Gaalatoom. Qoy gaa naa ibsita rakkoon qabu. Waaqayyoo ni qabaa? Ibsuudhaaf hin jechaa jira. Naa ibsita. Eeyyee waaqayyoo. Naa ibsita rakkoon qabu. Amma akkam ture beektaati? Akka inni ture naa ibsita. Waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Ibsatti seenta. Rakkoon qabu. Qoy. Deebinaa deebistee ibsa rasii kenna. Waaqayyoo ni qaba moo hin qabu amma inni? Rakkoon qabu si ibsaan jira amna dhaggeeffadhu kaa ergii yaadan alaatti. Qoy ibsaa miti amma gaaffii si gaafadhe. Qoy ibsaaf gaaffiin garagari. Deebistee kaatee ibsita. Waaqayyoo ni qaba moo hin qabu Yesuus? Yaada irratti waan siiladheedha kaati kutaama tokko fudhattee yaada ni laata. Deebistee kaatee yaada laata waan ta'eef. Qoy Israa'el yeroo takka. Gaaffiin si gaafadhe gaaffii sanarratti deebisii ka'itii yaadatti laadhu. Yesuus Kiristoos waaqayyo koo jedhe. Waaqayyo ni qaba moo hin qabu Yesuus? Ana akkam ture beektaati gaaffiit gaafattu nan fudhaaf. Akka inni ture miti. Waaqayyo ni qaba moo hin qabu Yesuus? Yesuus ofiisaatii waaqa. Jaallattu jibbiifatu beektu miti. Ofiisaatii waaqa. Qabadhu akkasumatti Yesuus waaqa jedhi qabadhu. Ofiisaatii garuu waaqa ni qaba moo hin qabu? Garuu si ibsa. Garuu miti ka ni qaba moo hin qabu waaqayyoon? Yoo siif ibseedhaam deebiin kan siif deebi'uu danda'u ta'u. Ibsaa miti deebisi dursa. Ifaan si kennuu barbaade. Booda ibsa ibsita. Ooyi ibsa boodarra ibsita. Ni qaba moo hin qabu? Dura deebisiiti achi booda ibsi.
ibsan irratti kanuma irratti tiksi kana irratti silaadhutu jira. Amma macaafa keenya keessa iddoo maal ibsitare deebiyyuun deebisne otoo deebiin deebisin ibsan ibsitu deebii deebisi Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu ofii isaatiiyyuu waaqa wanti hundumaa gochuu isa raganaa kenna bakka nettanii waaqa jedhanii raganaa kenna amma naa bakka hojiin jira waan ta'eef macaafa ta'uu harkaa hin qabu. Ani sii baasa raganaa kenna. Ish naa himi ragaa eessa sii baasu Yesuus Kiristoos bakka inni ani waaqayyoodha jedhe. Ani waaqan qaba jennaan waaqa deebii deebisuu lakkiin qaba jechuu amanuu didde. Amma immoo bakka inni ani waaqayyoodha jedhe naa kenna. Ani immoo san nan amana. Waaqa kan jedhu ani deebisuu fi waaqa bakka jedhu. Yeroo takka namni tokko maayikii banattanii jennaan wal lolla. Namni takka nama tokko wajjin haasawa nama tokko taasa. Ani nama tokko inni illee nama tokko. Namni sun yoo dadhabe itti dabartan. Amma Israa'el wajjin haasa'u jira. Ilhannaan adaba godhadhu. Sa'aatii tokko ol yeroo keenya gubde. Amma Israa'el itti fufiyati. Tole naa akkam ture beektaati Abdii Musaa. Yesuus bakka inni ture miti. Yesuus Kiristoos ofii isaatii waaqayyo jette waaqayyoodha jette. Yesuus Kiristoos waaqayyo ta'uusaa ragaa naa kenni bakka inni tani waaqayyoodha jedhe. Amma akkam ture akkas ture nagaa ture dhiisisan. Ragaa naa kenni bakka inni tani waaqayyoodha jedhe sii baasaan ragaa. Baayibilii Amaariffa yoo barbaadde, Ingiliffa yoo barbaadde, Afaan Oromoo yoo afaan feeteen sii baasa. Kuno as jira kuno guute. Macaafa keenya iyyuu gaafa dubbistanii isin isa bifa fooniitiin dubbistanii bifa wanta garaagaraatiin dubbistu miti garuu na akkam ture wanti fasiin taane waan fooniif hafuuraadhis kutaama tokko qoyka gaafa amma maaliif macaafa keenya dubbisuu jechuun dhimma hafuuraati kan inni haasa'u waan isin jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyo Yesuus Kiristoos waaqayyoodha naan jette bakka inni itti ani waaqayyoodha jedhe ragaa naa kennii siin jedhe amma dubbii biraa dhiise. Ilaa akkam ture amma wanti fasiin taane yeroo kamittiyyuu mee akka fedhayyuu haa turuuti akka inni ture dhiisiiti waan fedhe haa turu Yesuus Kiristoos waaqayyoodha erga naan jette bakka inni itti ani waaqayyoodha jedhe ragaa naa kennii siin jedhe gabaabsiiti amma. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbifadhu iddoo hundumaa jiraati barbaadadhu. Okay. Bakkuma hundumaa jira malee bakka kana jettee ragaa Yesuus Kiristoos ani waaqayyoodha bakka inni jedhe nuu kennuu dandeessu jechuudha. Yeroon siif ibsuuf jedhu tokko kana biraa dhaggeeffadhu. Eega ofii keetii baasuu hin dandeenye amma asirran naa deebisi gash. Amma asirran naa deebi amma dubbii biraa dhiisi. Yesuus Kiristoos ani waaqayyo gara waaqayyo kootiitti ol nan ba'a jedheera moo hin jenne? Hayi kutaama sana jechaara kunooti argaan jira. Okay, gara waaqayyo kootiitti ol nan ba'a jedheemi? Ayyee. Gara waaqayyo keessanitti ol nan ba'a. Waaqayyo koof waaqayyo keessanii ayyee waaqayyo biratti ol ba'uu ni qaba moo hin qabu hin? Ofii isaatiiyyuu waaqayyo tokkicha godhee nuuf erge bara. Biyya lafaarratti nuuf tokkicha godhee nuuf ergee du'eemmoo dura. Insobee yeroo takka waaqayyo gara waaqayyo kootiitti ol nan ba'a gaafa jedhu insobee moo dhugaa dubbate? Eenyu? Yesuus gaafa gara waaqayyo kootiitti ol ba'a jedhu insobee moo dhugaa dubbate? Maal sobere dhugaa dubbate hoo? Dhugaa dubbate. Kanaafuu waaqayyo gara isaatti ol ba'uu ni qabaami? Yesuusumtuu waaqaan sin jechaa jira ka obboleessa koo. Waan Yesuus si gaafataan jiruan waan Yesuus ofii isaatii waaqa moo waaqaati siin hin jenne sarragaan qabduu dhiisi amma waan Yesuus waaqummaa ragaan qabdu waaqa Yesuus waaqa qaba moo hin qabuudha amma. Yesuus waaqa jaallattus jibbitus Yesuus waaqammaa isa amma isin kutaa tokko fudhattanii maqaafaan dubbii hin jirre isa nama amansiisuu yaaddani miti naa. Amma keessumaa waa tokko sitti maa jechuudha. Waa tokko sitti maa. Yesuus waaqa jedhe. Ati eenyummaa Yesuus. Nageessu na dhaggeeffadhu waa tokko naasee darba. Qixa kanatti yaada naa laadhume. Ati eenyummaa Yesuus macaafa keenya lallabdeemna hubachiifta miti obboleessa koo. Amma ta'e kan Yesuus hin agarsiisuu dandeessus immoo quraana keessanidha. Malee macaafa keenya lallabdee macaafa keenya natti dubbistee eenyummaa Yesuus tasumaayyuu na barsiisuu hin dandeessu. Kana beekta miti ati.
እሺ አየ ኢየሱስ ክርስቶስ waaqayyo ደተሚ Eeyyee. bakka kanatti ni amantamoo namantu Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20 kan 20 lakkoofsa 17 kan Hai kutaa macaafni keenya jedhu guutummaa isaatti ni amanna. itti amanta Yesuus waaqayyoon qabaa gara waaqayyoo kootittan ol ba'a jedhe itti amantamoo namantu waan inni jedhe kanatti Nan amana. okay kanaafuu Yesuus waaqayyo gara isaatti ol ba'uu qabaami Eeyyee. Ati qoy kutaa kana tu gaaffisitti ta'e miti siin. eeyyee Kutaa kana tu gaaffisitti. eeyyee Akka gootuuni. Kutaa kana akka ifa sii ta'uuf jechuudha. Koi ifanaa ta'uu rakkoon qabu suutu mana ibsitaati. Waan siin jedhe amma Yesuus Kiristoos ani waaqayyoon qabaa jedhe. Waaqayyo qabaami Yesuus? Eeyyee. Galatoom. Waaqni Yesuus eenyu? Ofii masaatii waaqanaa garuu kutaa kana ifa sii gochuudhaaf jecha waa tokko sitti immoo barbaadeen naan illee dabarte obboleessa ko. Ishi natti. Inna gaamu sitti immoo kutaa kana tu gaaffisitti ta'e miti. Kutaa kana gaafa dubbifatte jettu. Imi itti fuf. Kutaa kana gaafa dubbifatte jettu. Oo nagaamu. Ilaa Sirri dhagaama. kutaa kana gaafa dubbifatte jettu maal goota beektaa? Akka ifa sii ta'uudhaati. Itti fufi maal wanta gaaffisitti ta'edhaan ko wanta gaaffisitti ta'een sitti maal jiraamani baree beekta miti? Maaliif yakka gurbaan dubbadhu ka ishi dubbadhu. Dubbachaan jiraam wanta gaaffisitti ta'e kutaa kana gaafa dubbifattee jettu ifa akkasiif ta'uuf kadhadhuun argattaati. Brooks. Koi gurbaan nana koi be callis. Eenyu nan kadhadha Israa'el. Yohaannis tokko fi Israa'el waan ta'eef Yesuus ifa naa godhee si danda'a mataan ani iyyuu jilbeeffadhu kadhadhuun. Eenyu nan kadhadha eenyu nan kadhadha. Akka gootuun ifa si danda'a mataan ani iyyuu ati kan amma fakkeenyaaf fayyandaa godhattee dhimma waa'ee Yesuus yaasaa jirti miti. Mee Israa'el kadhadhu naan jette eenyuun kadhadhaa siin jedhe naa deebisi. Wangeela dubbisaa jirtu sa'aatii kanatti wangeela keenya bantee dubbisaa jirtu miti obboleessa ko. Yaa Rabbii kiyya eenyuun kadhadhamee lakki. Wangeela banteeti miti kan itti dubbisaa jirtu siin jedheen. Lakki cufeera amma ishi cufeera. Inna geessu? Cufeera. Qoy. Wangeela banteeti miti kan wangeela banteeti kan dubbisaa jirtu miti ati. Cufeera lakki cufeera. Amma cufeera? Cufeera no. Dini naasa'u Israa'el. Abeet. Mee birooksi yeroo takka qoy mee haa fixatu qoy. Israa'el harka tokko sii kennaa jarraa la hawla wala quwwata. Ummatuma kana Rabbiin maaliif akkatti obsa keessaa fuudhee sabrii keessaa fuudhee akkanatti maraacheen jedhe bara. Mee obsa mee. La hawla wala quwwata illa billah. Mee nama tokko wajjin haasawaa obsa mee. Maaliif akkatti muddamta waan ragaan qabneef akkatti muddamtanii mee. Mee haa haasawunnaa xumuratu obsa mee. Ishi Israa'el maal jette mee. Anaa akkam ture beektaati. Inna gaama miti konneekshiniin jeeqaaraa kan qoyi. Lakkin jeequ yoo ati jeeqaa jiraatte malee konneekshiniin jeeqaan jiru. Lakki jeeqaan jiru ani koo haasaa yaada namaas nan dhaggeeffadhaa koo yeroo ilaalan sa'aatii naannoo ammamaa isaa ture yeroo sanatti jechuudhaan waa tokko hin dubbanne muuxii qabadeen taa ture kutaa macaafa keenyaa gaafa dubbistanii dhuguma isiniin galu maaliif isiniin galu beektaa? Maaliif isiniin galu beektaa kutaa macaafa keenyaa gaafa dubbiftan? Macaafni keenya yeroo mara walii kaa deema bari akkamitti walii kaa deema tiksiidhaan wal deeggaraa adeema maaliif macaafuma kana gaafa dubbistuyyuu yoo kadhachaa adeemte malee sitti ulfaata bari kadhachuu si barbaachisa waan ta'eef amma tunne tiksisii kennees maaliif kutaan tokko immoo akka hiika isaa qabu hin beektu waan ta'eef ennaan isa sii kennees ifa siin ta'uufan dhiisen waan hunduma isaa tiksisii laachuun barbaachisu beekta miti. Ishi eenyu nan kadhaa yesh rakkoon qabu nan kadhadhaa eenyu naa kadhadhu ishi.
Tole gaafa kutaa tokko dubbifattee jettu amma Yesuus waaqa qabaa itti haasaa turte miti ati. yaa rabbii kiyya ishi kadhadhu naan jettee mi eenyu nan kadha maaliif dubbii waliin dhoofta natti mi eenyu nan kadha Maali waliin naan jiruum eenyu ati macaafa keenya ergi dubbiftee waan macaafa keenya ilaallatu kadhachuu qabdaam. Yesuus haasaa mari jira malee waa biraa haasaa jira macaafni keenya. okay yesuus nan kadhadha Macaafni keenya eeyyee. galatoom hayyee yesuus nama miti Yesuus waaqa. okay aha inni maariyaam irraa dhalate suni nama miti ma Na Yesuus biyya lafaa kan dhufee fi nuuf jedhee dhufee. Nuuf jedhees okay rakkoon qaba maariyaamin isma maariyaamin deessisan kadhamoo kan biraa kadha amma mee adda naa baasi inni an kadhadhu suni isa maariyaam deessisan immoo kan biraati Isuma Maariyaamin deessedha maal waa biraa qaba moo? galatoom ish inni maariyaamin deesse suni waaqa deesse moo nama deesse isiin isiin waaqa deesse Amma waa'ee namummaadha dhuguma. adda naa baasi Gooftaa deesse waaqa miti amma gooftaa deesse. ergamaa deesse ergamaan hin kadhatamaa immoo tokko naa bara. Eeyyee maarre. mee yeroo tokko Israa'el ergamaan hin kadhatamaa Ergamaan nuuf jedhee du'e. Nuuf jedhee biyya lafaarratti rakkoon qabu haa du'u ayyee rakkoo baga du'eeyyu qoy mee yeroo takka waan siin jedhe inni ergamaan hin kadhatamaa siin jedhe amma fakkeenyaaf jechuudha siif jedhee ergii du'e ammati kan itti dubbifte macaafa keenya miti amma. mee rakkoon qabu mee idduma kanatti naa ibsi amma Wangeela keenya dubbifte ergamaan hin kadhatamaa siin jedhe gaaffiidha bara obboleessa kiyya Yesuus ergamaa erga ta'eeti ergamaan ni kadhatamaa siin jedhe ergamaadhas waaqas ammati waaqi immoo hin kadhatamu jijjama amma fakkeenya qoyga obsi kaa ergamaadhaa waaqas jette eeyyee galatoom eenyutu ergate ayyee waaqa ofiisaatis ergamaadhamma eenyutu ergate miti amma dubbiin jiru obboleessa ko eenyutu ergate ergamaadha ergate kan ergate qaba waan ta'eef eenyutu ergate waaqa kam waaqa Yesuus gooftaa waaqa Yesuustu Yesuusin ergate waaqayyo meeqa jira Waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu isaan sadan tokko qaamaan tokkodha hojiidhaan tokkodha qaamaan tokko galatoom kanaafuu waaqayyo sadiitu jira qoyka waaqayyo naayifeera sirriin naayifeera waaqayyo sadii jira tokko in ergataa tokko in ergama akkasii lakka akkas miti qaama sadii qabu qaamni tokko abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Isaanii hojiidhaan tokko garuu addamee sadii malee tokkotti waaqa osoo hin taane adda addatti waaqa miti naa gara. Naagaleera amma kun naagaleera. Waaqayyo sadii jira naagaleera. Waaqayyo inni tokko in akkas miti dha. Qaama sadii qabu siin jedhe. Qoy. Inni tokko in ergateemi. Eeyyee. Ayyee waan gaarii. Inni tokko in ergameemi. Amma waa ergamummaa kanaan waa tokko ni fasii godhee darba abdii Muusaa dhugaanii gaafa keessatti yaada akkasii kaaftanii baay'ee natti fedha. Israa'el ilaa qoy. Inni tokko in ergatee naa jedhatoom. Inni tokko in ergame miti. Qoy waa tokko amma kita kanarratti wanta ifa siin taane jira gaa. Ifa sii godheeni ergesiin booda gaaffii kee utuu itti fuftee gaariin ta'uu reemma abdii Muusaa. Jechuun naan deebine waan asi gaafadhe naa ibsa. Qoy ifa sii godheeni kan si gochuu danda'u. Malee waan bira.
Utuun ifa sii godhee naa ibsita rakkoon qabu rabbisi. Dubbadhu hayyee. ifa sii godheen itti adeema. Amma abbaa ilma hafuura qulqulluu inni jedhamu sii galeera miti amma isaan kun akka waaqa sadiitti fudhachaa jirta miti. Connection akka waaqa sadiitti fudhachaa jirta miti. Komentii yeroo tokko dhibban barreessinaa jamaa yeroo tokko barreessitanii yennaan argineetiin jirra. Achumaan dhaaba inshallah singaa shi galatooma. Komentii tokko yeroo barreessitan hingaa inshallah. Irra deebitanii waan tokko koppiin godhina. Dubbadhu ati. Abbaa ilma hafuura qulqulluu inni jedhamu qaama sadii qabuna. Qaama sadan kana keessaati akkam ture beektaa? Isaan walitti dhufanii tokko gaana. Tokko hojii tokko hojjetu jechuudha. Abbaaf ilma gidduu abbaa ilma hafuura qulqulluu gidduu waaqummaan isaanii tokko naa malee waaqa garaagaraa osoo hin taane waaqa garaagaraatti amanna miti. Nuti waaqni waaquma kan nuti beennu. Yesuus immoo nuuf jedhee gara biyya lafaa dhufee cubbuu keenyaaf jedheeti kan inni du'e irra lafaa kana irratti jechuudha. Du'ee immoo achiinis immoo hin hafnee du'aa ka'e. Amma maalidhaa yeroo tokko macaafa keenya dubbistanii abeet. Aloo Israa'el. Maaltu du'e jette isa? Yesuus hin dhufe irra lafaa irratti. Dhufuu miti qofa dhufuu isaa dhageenye maaltu du'e jette? Hin du'e ni. Yesuus hin du'e. Yesuustu du'e nuuf jedhee du'e. Yesuus maa Waaqayyoo miti maa? Ergamaadha. Utuma waaqummaa qabu. Malee Waaqayyoo miti. Waaqayyoodhas utuma aboo waaqummaa qabu ergamaa ta'ee lafarratti nuuf jedhee du'e bara. Achiinis immoo namni du'aa Waaqayyoon du'aare qoyi kaanii tasgabbaadha Israa'el. Maamad ergamaa miti? Maamad ergamaa miti? Mee tasgabbaa'ii mee please adaraa mee tasgabbaa'ii suuta jedhiiti. Yesuus Kiristoos waaqadha jetteemi? Eeyyee. Waaquma santu immoo du'e? Ergamaadha. Inni wanta hundumaa gochuus ajjeesuus hin dadhabne. Yeroo sanatti garuu hunduma isaa dhiisee beekaa. Malee adaraa kee waan mee Israa'el please Israa'el otoma si kabajaa yaani suuta dheewwan wal kabajaa wal barsiisuu walitti haasaa jiru. Waaquma santu du'ee siin jedhe. Ejjee. Galatoom. Waaqayyoon du'aare? Waaqayyo akkam ture? Waaqayyoon du'aa miti amma gaaffii saayikoodhaan nama gaafate naa deebisi kaa naa deebisi bakka Baayibilaatitti Waaqayyoon ni du'a. Gaaffii ati daadatti gaaffii dhaggeeffadhu gaaffii saayikoo gaaffii hin taane akkamittiin si deebisuu danda'u ikkoo kun toora gaaffii keessa hin jiru gaaffiitti gaafachaa hin jiru Waaqayyoon du'a ikkoo aboo wanta hundumaa gochuus hin danda'a du'uus hin danda'a. Okay kanaafuu Waaqayyoon du'aare? Yesuustu du'e. Yesuus ergamaa waaqaati. Waaqas aboo waaquma irra lafaa irratti amma waaqaa gaditti eenyuudhaaf aboon gooftummaa kenname? Yesuusiif kenname. Waaqaa gaditti. Waaqayyoon du'aa miti ammoo obboleessa koo. Wanti ifa hin taane. Waaqa samii gaditti jira reenni. Samii gaditti aboo waaqaa kenname reen. Samii gaditti sin jechaa jira. Samii gaditti aboon kan isaati. Samii gaditti aboon gooftummaa aboon waaqummaa. Samii olittoo. Samii olitti immoo gooftaa jira kaa obboleessa koo. Waaqa jira. Okay, galatoom. Waaqa lama jira. Inni tokko waaqa gaditti waaqayyoodha. Inni tokko waaqa olitti waaqayyoodha. Waaqa lama jira kan qoqqoodee waa bulchu. Akkas miti. Ammas ifa kan siin taanetu jira. Amma waaqayyo tokko waanuma hundatti fanaan taane akkam taaree jiran aniin kun waanuma hundatti fanaan taane jechuudha. Akka ifa sii ta'uuf immoo kutaa macaafa qulqulluu keenyaa iddoo tokko gaafa dubbifattu hin jedheem akkasittiin dubbiftee dhiifta miti hin kadhatta maaliif ija hojii keetii deebitee argita isa kanatti deebitee hojii keetii argita bara obboleessa koo kutaa macaafa keenyaa dubbistu miti. Yesuus akkas godhee Yesuus namaadha Yesuus maal namni jettanii mul'isitu miti. Nan dhaggeeffattaa? Nan dhagaa.
ila wallahi dhugaa dubbachuudhaaf akka an yaadutti tilmaama kiyyatti ati bakkee ati akka ati si'aa jirtu waan waldaa keessa jirtu si'aa jirta yookaan ammoo ati walduma keessa teessee amanutti haasa'u jirta sammuu waldaa keessatti ittiin haasoftu sana achuma waldaa keessa kaa'iti warri iddoo kanaa warra baratee fi warra hubannoo ga'aa qabu yoo ati waa hubattee jiraatu sirraan tanaa jedhudha. Kanaaf yoo waldaa keessa jira xiqqoo gadi ba'iiti gara barandaatti gasiqi. Sammuun kee immoo waldaa keessa yoo jira xiqqoo si sammuu gara tiktookiitti as deebisi. Tiktookii irra namni jiru kun nama waa barate sheekaa jira, qeesii jira, paastarii jira, wangeelaawii jira, nama hunda jira. Waan san qalbii kee keessa kaawwataa laal waan san kaawwataa akkasitti haasawi malee ati sammuu masa waldaa keessatti Yesuus gooftaadha kadhadhaa jilbeenfadhaa bargaanfadhaa sassaabbadhaa jedhan sanii miti asitti ragaadhaan dubbatan obboleessa kiyya namoota baratanii wajjin haasawaa jirta nama amantii lamarraa amantii sadiirraa amantii shan qoratee nama beekumsa dabalataatiif haasa'u jirutu as baay'een jira kanaaf ilaallataa akkasitti haasawi tole Israa'el kiyya tole. Tole bareedaadha nan fudha yaada kee kana dhugaan mormu yaada kee maaliif yoo jette gaafa akka kutaa macaafa keenyaatti gaafa maddii keessa mirgaa kabalamii jedhamu maddii keessa bitaatti qabuu qabdaa dhabeettaati gaa inni kun ammayyuu ifas hin ta'u waldaa keessaa gadi bahii jette miti isa kana eger boriyyuu waldaa keessaa wanta gadi hin qabu waldaa keessaa gadi bahii jette miti nama to'atu connection hin jeeqaara nagama miti nama tol seene sagaleen jeeqee akka gootu amma Israa'el kiyya akka baayibilaatti waaqayyoon ni du'a moo hin du'u baayibilli waaqayyoon ni du'a jedhamoo hin du'u jedha agasuma qofa naa deebisi. Waaqayyo waaqummaa isaatiin jira obboleessa ko Yesuus immoo ergamaa godhee lakki waan si gaafate naa deebisi Yesuus lakki awwaa Yesuus hin gaafanne adaraa kee Israa'el waaqayyo jedhamoo hin du'u jedha baayibilli. Hai waaqayyo isaa iddoo akkas jedhu sin agarreen hin jiru. Induas induus kan jedhu nagarree lamaanuu nagarree. Wayi kutaa macaafa qulqulluu keessaa na gaafachaa jirta miti ati garuu. Baayibilii keessaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa waaqayyo indu'a kan jedhu jira. Hai waaqayyo du'u nagarreen. Yesuus tunuuf du'e malee waaqayyo du'u nagarre. Yesuus immoo waaqaa gaditti aboon gooftummaa aboon waaqummaa isaaf kennu. Koo Israa'el hin fiigini adaraa keessan hin fiigini. Waaqayyo indu'amoo indu'u jedha baayibilii siin jedhe aganuma naa deebisi waaqayyo indu'a jedhamoo indu'u jedha baayibilii aganuma qofa naa deebisi adaraa kee. Wallaahi sammuu amma si wajjin fixuu jiru kana daa'ima tokko bar dhalchee guddifachuu nan danda'a sammuu kanaan. Aga amma si wajjin fixaa jiru kana. Daa'ima tokko dhalchee guddisuu nan danda'a. Agan amma si wajjin fixaa jiru kana. Waanuma si gaafate qofa naa deebisi adaraa kee nan hiisisini. Tole bareedaadha qo'ee yaadni kee gaariidha. Kutaa macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Ayyee waaqayyo induu kan jedhu macaafa keessa hin jiru ayyee galatoom. Waaqayyo induu kan jedhu hoo jira moo hin jiru? Waaqayyo kan hindu'e kan jiru sin jiruun sin jechaa jira. Ifa si godheeraam hin jiruun sin jedhe. Lakki akkas hin jenne waaqayyo indu'u kan jedhu macaafa keessa jira moo hin jiru? Waaqayyo hindu'u. Uumaa barbaadu waan ta'eef hindu'e. Galatoom. Hayyee kan du'e waaqa ta'uu danda'a waaqayyo silaa hin du'u waan ta'eef. Kan du'e waaqa kan du'e waaqa jenna. Ekkoo jechuun waaqayyo hin du'u silaa jedhame macaafa keessatti illee kutaa tokko waliin dubbisnaa kutaa tokko waliin dubbisnaa macaafarraa. Koi. Baayibiliin qabdu appilikeeshinii fayyadaminiti. Sini. Hin dhageessu? Akka gootini. Baayibilii irraa baasime kanarraan baasiniti. Appilikeeshiniin hin ta'u. Isaatti nu baasi ati nu baasi. Baayibilii irraa si baasu? Nu baasi. Baayibilii irraa si himaanii. Naa baasi nu baasi. Oiga, sin baasati naaf fuudhaa jira kun qabooti. Osumaan egaa kana baradha.
Ishi kutaa kamiidha wantichi? ergaa Ximootiyoos isa duraa, ergaa gara Ximootiyoos isa duraa. Boqonnaa 6. Ergaa Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6. lakkoofsa 16. Ergaa Ximootiyoos isa duraa. Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 16. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni foomtinoo itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraata. Namni takkaa isa hin argine isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinnii fi aangoon barbaraa haa ta'uudha. Ameen jedheetti hin fufu. Ameen. Hayyee waan gaarii. Waaqayyo duwwaatu hin du'u jedhame. Eeyyee. Galatoon Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraataa jedhamti. Eeyyee. Namni takkaa isa hin argine jedha ammallee miti. Sirriidha eeyyee. Isa arguus hin danda'u jedha ammas. Sirriidha eeyyee. Galatoon. Hayyee namni kan Yesuus Kiristoos du'eera moo hin duune? Du'eera. Galatoom. Ifa homtuu dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata moo akkuma nuti biyya lafarra jiraachaa ture? Maal jettara deebime? Ifa homtuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata moo namumaa wajjin wal makatee bartootaa wajjin jiraachaa ture? Yesuus jechuu kenna moo? Bartoota wajjin jiraachaa ture. Kutaa kana giddu amma gaaffisitti ta'e mooga. Kutaa kana irratti yaada dabalataa argachuu barbaadde miti. Kutaa kana hin xumurre qoyyaa. Kutaa kana hin xumurre rakkoon qabu. Namni tokko isa arge moo hin argine? Namni isa argeera moo san argine Yesuus? Irra deebi. Yesuusin immoo argeera. Bartooti faana turanii bare. Bartoota faana turanii. Galatoom. Ayyee kanaafuu walii galatti Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti jechuudha. Xumurreera. Yesuus Kiristoos Waaqayyo miti? Ulaagaa Waaqayyoof kaa'ame hundayyuu waan hin guuteef ulaagaa Waaqayyoof kaa'ame Ximootiyoos boqonnaa isa duraa boqonnaa tokko boqonnaa lakkoofsa 16 achirratti ulaagaa kaayame irratti okay ayes singelcha fenet nu option inshallah biidnillah deebisa kanaafuu Yesuus Kiristoos qoyqa ulaagaa sawwaan hin guutiniif Yesuus Kiristoosii Waaqayyo miti jechuudha. Tol qoy amma mee lakkoofsa 16 miti boqonnaa 6 lakkoofsa 16 miti irra deebi'ensii dubbisaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo duwwaatu hin du'e. Ilaalaa jirta miti? Waaqayyo duwwaatu hin du'e. Macaafa appilikeeshinii fayyadamaa jirtu macaafarraa fayyadamaa jirta? Maasu atuu nu dubbistee miiree maal rakkoo qaba? Qoy si dubbisaan jiraaf hin jedhe qoy. Waaqayyo duwwaatu hin du'e. Inni ifa homtinuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa hin jiraataa jedhe miti? Jedhe. Ilaali ka appilikeeshinii kumarraa yoo rakkoon qabuuti. Ilaali rakkoo maa atuu nu dubbiste ilaaluun barbaachisu bara. Ilaaluun barbaachisu xumurree bara kanaafuu inni sun Yesuus waan hin ta'in. Hin xumurree ani immoo ifa dhaggeeffadhu kutaa sana wanta ifa godhuun si baasuu barbaadeef hin jedhe malee waa biraa miti. Maaliif ifa naa godha? Lakki naga'eera bara Yesuus Kiristoos akka waaqa hin taane asirraa hubadheetii. Gaaffii na gaafatte Yesuus waaqa miti isa jedhuuf gaaffii na gaafachaa jirta achirraa ilaaltee Yesuus waaqa miti nama bartoota wajjin akka deemaa tures sitti hima. Kutaa sanarraa ifa sii gochuu barbaadeeti. Anoo bar an deebii macaafannaa deebiseera bar naa deebi'eera maaliif jennaani
tokkoffaa Macaafni waaqayyoon sii du'u deebiseera. Yesuus Kiristoos immoo du'eera. Dhuguma sii deebise. Qoyka. Asifalmaan jiru Yeroo tokko. Abdii Muusaa dhaggeeffadhu qoy. Nakka tokko dhaggeeffadhatti. Dhuguma macaafni sii deebise. Kan macaafni sii deebise garuu achumarraa laaltee hubachaa jirta waan ta'eef kutaa biraa dhatte nagarre. Maal jedha gajjallaa isaatti ameen jedhee gajjallaa isaatti xiqsiin kaa'amee jiru. Xiqsii baay'ee kennamee jira. Maafi sammuu hin dubbifne. Maafi dhaxxanii iddoonni deeggarsa sii laatee dhaqi dubbisi jedhe sana maaf dhaxxanii ilaaltanii hin dubbifne. Achirrattoo ifa sii taa ture. Waan siin jedhe ilaa inni kuni naa deebi'eetiin jira. Amma Abdoo. yee Wal gargaaruu si tokko silaa liigin. rakkoon qabu ishee wal gargaara. Yoo inni si eeyyame wal gargaara rakkoon hin jiru. Naa eeyyame dhima yaada. Maqaan koo Fiqiruu jedhama. Gaafadhu ishee yoo si eeyyame rakkoon qabu itti fufu. Israa'el. Israa'el naa eeyyamtaa? Rakkoon qabu ishii bakka haasaa. Rakkoon qabu haasaa. Eeshi bakka amma maal jedhe beektaa inni? Gaaffiisa Timootewos boqonnaa lakkoofsa 16 Mee dursa otoo achi hin naqin barsiisaa Eeyyee. Fiqiruu barsiisaa moo isin barataadha? lakki ani barataadha. Galatooma ishee barataa Fiqiruu isin amantiin keessan maali dursa? Amantiin koo amantii kiristaanaa yookaas amantii maqaa kiristoosiin hundeeffame kanatti amanuudha. Maal jedhama maqaan isaa? Amantii kiristaanaa. Kiristaana keessaa 66 moo 81tti amantan? 66. 66 Protestaantiidha jechuudha. Galatooma. Eshi isinii Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo jettan immoo ergamaadha jettanii amantu. Ani bal'isee siif samoo gabaabaadha. Gabaabaadha. Yesuus Kiristoos ergama Waaqayyooti moo Waaqayyoodha jettanii amantan? Maaliif gabaafisee akkas nama gaafattanii beekamaadha. Maaliif beektaa? Waa barbaaddu. Maaliidha? Yesuus Kiristoos waaqa moo Lakki wanni ergamaadha? Akkas kan jettanii amantan achi booda rakkoon qabu ibsatti seentan rakkoon hin jiru. Yesuus Kiristoos ergamaa amanamaadha. Waaqas. Waan lama jechuudha. Ayyee ergamaan hin waaqeffame? Akkam ta'ee akkana ta'a isa jedhuu fi kan sii kenna waan akka itti na dhaggeeffattu barbaada. Akkas hin jenne ergamaan waaqa ta'aa jedheen. Waaqa ta'a waaqa kenneefi. Waaqayyotu waaqummaa kenneefi? Ayyee bakka itti Waaqayyo waaqummaa kenneef naa kenna. Daani'el boqonnaa wangeelatti namanta yoo ta'eef Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14tti dubbisi tun dhaggeeffadhu. Ifa mallee naa godhaati. Waan Daani'el waa Yesuus Kiristoosii wal qabatu miti. Waan isin gaafadhe Yesuus Kiristoosiif bakka itti Waaqayyo waaqummaa kenneef. Waan Daani'el macaafni qulqulluu waa'ee Kiristoos Yesuus dubbata hundi isaa jalqabaa dhumatti be. Uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irraa jalqabee waa'ee Yesuus dubbata be. Hundi waa'ee Yesuus Kiristoos hin dubbatu. Ifa mallee naa godhaati bakka kanatti isinii waliin galu hundi waa'ee Yesuus Kiristoos hin dubbatu. Yoommoo hundi isaa waa'ee Yesuus Kiristoos dubbata jettan xiqqoo isinuma iyyuu rakkisaa achi deeme. Ilaali maaltu jira jettaa? Ati amanuu dhiisuun kan keetti. Garuu macaafni qulqulluun kun akka atu amma intiniirraa dubbistu macaafa qulqulluus dubbistee quraana dubbistu quraana waan hin beekneef ati waa'ee quraanaa baay'ee yaasuu dandeessa. Garuu waa'ee macaafa qulqulluutti yoo ta'e seera uumaa boqonnaa 3 irratti lakkoofsa 15 irratti waadaa gala. Waa'ee Yesuus Kiristoos jechuudha. Achi immoo deebi'ee mee amma gabaabaatti mee Yesuus Kiristoosii tokko waan lama qofa isin gaafadha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo akka waaqummaa isaaf kenne himeera tokko lammaffaa Waaqayyo abbaan akka Yesuus Kiristoosiif waaqummaa kenne dubbateera kana lamaan. Dubbateera. Waaqayyo abbaan dubbate moo Yesuustu dubbate akka waaqummaan kennameef? Waaqayyo abbaan karaa Isaayyaas raajichaa akka waaqummaa isaaf kennu akkasumas darbee raajichi Daani'el boqonnaa 7 lakkoofsa 13 hanga 14tti akka waaqummaa isaaf kenne dubbatee jira.
Ayyee sanillee dhannee ilaalla. Ishi Yesuusoo akka Waaqayyo waaqummaa isaaf kenne dubbateera. Eessatti? Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:18 yoo ilaalte iyyuu waa'ee kanaan argatta. Ayyee Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 20. Okay. Isaan kana duwwaadhaaf miti warra dubbii isaanii dhaga'anii anatti amananiifis immoo nan kadhadha malee isaanis tokko haa ta'aniif yaa abbaa akka ati ana keessa jirtu ansi keessa kan jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif biyyi lafaas akka ati na ergite haa beekuuf kadhachuu kooti jedhe. Bakka asirra jira dubbiin jechuudha. Dubbiin ijoon isaa eessa jira? Waaqummaan naa kenname jedhaare? Waaqayyo isa keessa jiraachuusaa. Okay. Waaqayyo nama keessa jiraachuun Waaqayyo nama godhaa? Waaqayyo nama keessa jiraachuun Waaqayyo nama godhaa? Waaqayyo nama keessa kan jedhu nama hunduma keessa Waaqayyo jiraachuudha jechuun ana keessa jirta yoo jedhu inni Waaqayyo keessatti mul'ata karaa ittiin Waaqayyo namatti mul'atu ta'uu isaati jechuudha. Waaqayyo nama keessa yoo jiraate namni sun Waaqa ta'aadha gaaffiin kun. Galatooma. Bartoota keessa Waaqayyo jira moo hin jiru? Eenyu keessa jiraachuun inni Waaqayyoon jiraachuun isaa Yesuus keessa jira. Yesuus Kiristoos immoo eenyu keessa jira jechuudha. Waaqayyo bartoota keessa ni jira moo hin jiru? Jira kan jedhu caaffata baasimee caaffata irratti argite ani isaan keessa jira Waaqayyo kan jedha. Ayyee waan ammaa hin haaltaniimi namni Waaqayyo isa keessa jiru Waaqayyo ta'a san hin haaltaniimi irra hin deebitaniimi. Waaqayyo isa keessa jiraachuusa ani Waaqayyo keessa nan jiraadha ani si keessa hin jiratti jedhe Waaqayyo ta'a. Okay, galatooma. Ish. Galatooma. Thank you. Namni Waaqayyo isa keessa jiru Waaqa ta'a yaa jamaa sirriitti naa qaba sajjiluu yaa jamaa sajjiluu laatiin sa'u. Ishi. Yohaannis ergaa Yohaannis boqonnaa 4 ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 gubbaatti namni Yesuus ilma Waaqayyo ta'uu isaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessa in jiraataa jedha. Namni tokko Yesuus ilma Waaqayyo ta'uu amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessa in jiraataa jedha. Bakka. Okay. Kanaafuu ati amma fikruuni innis qoy. Ati fikru Waaqayyo si keessa ni jira moo hin jiru? Waaqayyo gaafa Yesuusitti amane na keessa jira. Bartoota keessa Waaqayyo ni jira moo hin jiru? Gaafa isaan itti amananii nu ta'e isaan keessa jira. Bartoota Yesuus keessa Waaqayyo ni jira moo hin jiru? Isaan gaafa Yesuusitti amananii qofaa keessa jira. Gaafa amananii wanni jiru hin jiru bartoota Yesuus keessa. Bartoota Yesuus keessa Waaqayyo jira moo hin jiru? Gaaraa ka'ime. Loosheeraa jalqabe. Lakki wannan gaaraa ka'uuf hin jiru. Wannan gaaraa ka'uuf hin jiru. Ta'uu isaatti yommuu amana. Okay. Bartoonni ni amanu moo namana? Ta'uu isaatti gaafa amanan Yesuus ilma Waaqayyoo ta'utti Bartoonni ni amanu moo namanan? In amanan akka kootti amanu jechuudha Waaqayyotti Yesuus. Okay. Kanaafuu Waaqayyo isaan keessa jira moo hin jiru? Jira. Kanaafuu isaan illee Waaqayyo dha. Kanaafiyyuu Yesuus maal jedhe beektaa gaafa barsiise? Dhaggeeffadhu kaa? Bartoonni Waaqayyo moo Waaqayyo miti? Miti. Maal namni Waaqayyo isa keessa jiru Waaqa ta'an jenne? Namni Waaqayyo isa keessa jiru Waaqa ta'a kan jedhe akka kanatti sitti meetu hin ta'ini? Itu jedhee bar amma fikruu kiyya akitu akkas jedhe maal jette namni Waaqayyo isa keessa jiru Waaqayyoodha naan jette eeyyee naan jette si gaafannaan kanaafuu bartoonni Waaqayyoodha moo Waaqayyo mitire? Miti isaan. Isaan miti? Waaqa miti isaan. Kanaafuu Yesuus illee Waaqayyo miti jechuudha. Inni Waaqa. Hayyee bakka inni itti Waaqayyoodha jechuudha. Bakka inni itti Waaqayyoodha jechuudha. Dhaggeeffadhu si dubbisa. Bakka inni itti Waaqayyoodha jechuudha. Inni of tuuluu miti of hin tuulle of gad deebisee dhufe.
Ma inni waaqani waaqayyoodha jedheera moo hin jenne? Inni hin jedhu maaliif beektaa? Gad deebiseetu bifa namummaa uffatee dhufe malee Jedheera moo oftummaa fi hin dhuunfaa jennedha? nasfe. La. Hin jenne. Ila waan sin gaafadhe Yesus hin jenne galatooma. Yesus Kiristoos eeganni ani waaqayyoodha hin jenne akkamitti waaqayyoodha jettaarre? Ani immoo macaafa qulqulluun immoo inni waaqa waan ittiin jedhuuf. Inni immoo waaqa waan ittiin jedhuuf. Oromoo yeroo mammaa koo kan abbaarra caala beeku budaadhaa jedha. Isin isarra isa beektanii? Laali inni gad of deebisee dhufe. Gad of deebisee Waa isaa gaafa dubbatu inni gad of deebiseeti waaqarraa gadi bu'ee dhufe. Akka keef akka Inni kootii nama nama abbaa fa'a. Inni immoo namas waaqa siin jedhame. Ayyee Yesus Kiristoos nama? Namas Lama waaqas. jettanish. Ishi Yesus Kiristoos nama kan jedhu ragaa naa kenname. Akka Yesus Kiristoos itti ani nama jedhu. Ilmi namaa ofiin jedhee. Okay, ilmi namaa ofiin jedha. Waan ilma namaa ofiin jedheefi waan ilma namaa hin gaafanne bara. Inni bakka inni itti ani nama ofiin jedhee barbaade. Ati inni namas alatti yookiis immoo waaqas kan jedhu barbaadda malee ati Lakki waaqa kan jedhu hin barbaanne lakkisaa. Nama ani nama bakkuma inni jedhee barbaade. ilma namaa Lakki nama bakka inni jedhe ilma namaa miti. Bakka inni itti ani nama jedhee hin barbaade. inni ilma nama ofiin hin jenne waaqas ofiin hin jenne ani ilma namaatu ofiin jedha garuu. Okay, waaqa ofiin hin jenne nama ofiin hin jenne ishi galatooma. Ayyee ani immoo sinii baasa bakka inni itti ani nama ofiin. Oya yeroo takka Yesus Kiristoos bakka inni itti ani nama ofiin jedhe sinii baasaani. Ishi. Aywa. Bakka inni itti ani nama ofiin jedhe sinii baasaani. Okay. Ish akkas jedha Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjenne jedha. Ana nama jedha Yesus. Walii gallee? Ani nama akkasii kana ajjeesuu barbaaddu jedhe. Eewwa nama inni mitiire? Okay. Ishi nama ofiin jedheera. Ishi bakka inni immoo ani waaqa jedhe isin immoo nu baasuu dandeessu yoo inni jedhee jiraata jechuun silaa nama kan jennuun isatu nama ofiin jedhe waan ta'eef waaqa kan jennuunis yoo inni waaqa ofiin jedheera yoo inni akkuma amma afaanuma amma ani nama ofiin jedhe kanaan waaqa ofiin jedhee jiraate isin immoo nu baasuu dandeessu. Ani waaqa kan inni ofiin jedhe inni of tuuluudhaaf hin dhumne siin jedhee jira natti fakkaate afaan Oromoon dhageessa yoo ta'e. Galatooma. Ishi ayyee amma gara kutaa itti aanutti isa malee waaqni biraa jira moo hin jiru? Isa malee Waaqayyo abbaan jira. Waaqni itti sagadu. Waaqayyo abbaan jira. Waaqni itti kan Yesuus sagaduutu jiraami? Waaqayyo abbaan jira. Okay. Yesuus waaqa sagaduuf Waaqayyo Yesuus waaqa sagaduuf qaba miti? Isaa qaba. Galatooma. Yesuus Waaqayyo qaba, Waaqayyo sagaduuf qaba. Okay, Waaqayyo waaqa qabaare? Waaqayyo waaqa qaba. Waaqayyotu waaqa qaba. Okay, isin galatooma. Isin waaqa inni Yesuus Kiristoos waaqessu san waaqessitu moo Yesuusin waaqessitu ture? Ani sadan tokkummaati. Saansa Waaqayyo kun waaqa sadan tokkummaati. Si galaara? Naa galaa jira. Waaqayyo abbaa. Waaqayyo ilmaa. Waaqayyo hafuura qulqulluu. Isaan sadan maadhaa tokkummaa isaaniitti namanaa. Galatooma. Waan amma dubbatan kana Baayibili irraa nu kennuu dandeessu? Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu sadanuu waaqa tokko kan jedhu kana barbaadame yoo nu jiraate Baayibili irra. Galatooma. Nama akka keessanuu kana barbaadna kun ragaadhaan namatti haasa'u tasgabbiidhaan akkasitti ragaadhaan namatti haasa'u feena kuno. Obboleeyyan isin immoo kooppilinkiin dagatina jazaakumullahu khairan hin beeytanii manni waarningii qaba waan ta'eef hin dagatina. Dhiifama deddeebi'ee isinitti himuu jira akkuma yaadattaniifi. Munzerella yaa abbaa koo የጠፋ ሰው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا جماعة؟ Mani gaafa isin gaafadhu takkitti dhaggeeffachaa jirtaa? Mee qo'aati Maaltu barsiisaa maaltu fi hundaataan kun jarjaraa irra fakkaata. Mee hundaataan hin jarjaru jira. Mee waan rakkate irraa baranaa obsaa meesha. Yeroo takka shinaa obsaa yeroo takka. Maal jette hundaataa? guddaallee miti beektani. Namatu ijoollee saayibban ijoollee kiristaanaa wajjin jiraanna. Ijoollee nama sadii yoo Yesuus ani nama ka ofiin jedhu kitaaba keenyarraa yoo nuuf fidde shahaadaa sii qabannaa naan jettee qaaliin haaseenteerti. Asuma jala jirti bootaa sani naa kennaaf yookaan dubbisaaf yookaan isiniif fidaa ijoollee. Silaa otooma isaan fiddee wayyaa ammaaf garuu eega gaafattee si garsiisa. Baayibilumarraa asumarraa si garsiisa. Qabadhu atillee yookaan ammoo iskiriinshuut godhadhu tolee. Ayyee. Ayyee isa gaggeessina barsiisaa dhiifama bakka lama qofa kenneefi inshaallah isa gaggeessina dhiifama barsiisaa. Bakka nu jalaallee qabatee waan jiruufi isa gaggeessina. Yoo jiraatan sheer godhii fi haa dhufani tolee. Tokkoon jira. Ni dhufanii gasti seenanii gaariidha. Meeti eenyu maqaan isaa hin galchaa? Ergadhu edhiin. Yoo jala kana jiraate haa seenu seeni jedhiin hin galchina rakkoon hin jiru. Ammaaf ammoo ati iskiriinshuut godhadhu hundaafuu rakkoon hin jiru. Otoo seenanii immoo gaariidha. Ammaaf illee seenu baatanii fidaa rakkoon qabanii ammaaf marrajaa naaf Fidiin. Ash. Wallahi otoo isaan fiddee wayya ofii keetii marajaa fudhachuurraa kana walan jalam jedhanii masiifachisee ofoo otoo ofii keetii fiddee wayita iskiriinshuut godhadhu kuno Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa. Ayyeesh. Fidaan fida. Iskiriinshuut godhadhu. Ayyeeshuut godhadhu. Koradhee. Koradhee. Okay, tokkollee sii dabala. Barsiisaa Fiqiruutti darbaani. Tokkollee sii dabala qoyme. Eesh. Yeroo takka bakka takka sii dabala. Dhiifama. Bismillah. Kunoo kanallee iskiriinshuut godhadhu hojii ergamootaa boqonnaa 22 lakkoofsa 8. Ana Yesuus nama Naazireet kan ati ari'achaa jirtu jedhe tana dubbate isa waradhu kanallee. Okay. Sawaradhee amma jechuun yoo amma jiraatte gabbee sagalee qabee fi keessaa shawwalee fi fidaa. Ayyeesh. Okay. Sale. Nagara nuuf. Galatoomish. Ayyee nagaan oole. Ayyee barsiisaa Fiqiruu. Yesii dubbisuuf? Maal jettanii bakka reefuu sanee? Walee dubbifnu walitti deebineerra. Itti fufaa. Aishi wangeela mata 28 lakkoofsa 16 akkana jedha. Ashi. Dubbisaa. Bartoota 11 immoo Galiilaa keessaa gara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee dhaqanii yeroo isa argan hin sagadaniif kan garuu hin amanan. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu tokko la dhaggeeffadha asirratti waan sitti hima. Gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluuttinis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godha. Kan jedhu maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti kan jedhu akka itti gooftaa Yesuus Kiristoos kenneera. Garuu wanni isin jettanii fi wanni isin naaf fiddan waan garaagaraati akkanaan jettan isinii waaqa abbaa, waaqa ilmaa,
waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko naan jettan akkasuma. Namaaltu fa'i? Eewa baaybiliin garuu bakki isin amma dubbistan akki jedhu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti isaan cuuphaa jedha malee bartoota tokko godhaa jedha malee waaqa abbaan jedhu tokko waaqa ilmaan jedhu lama waaqa hafuura qulqulluun jedhu sadii afraffaa ammoo sadan waaqa tokko hin jedhu. Ilaali fudhachuu fudhannaa keeti asirratti ilaali waan ani fudhachiisuudhaaf dirqama sirraan qabu garuu macaafni qulqulluun kan jedhu Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaate gooftummaan hundumuu waaqa irratti lafa irratti sanaaf kennameera. Waaqa irrattis lafa irrattis gooftummaan anaaf kennameera. Namaaf kennamee beeku waaqa irratti gooftummaan lafa irratti kennamuu danda'a. Yesuusiif garuu gooftummaan waaqa irratti naaf. Gooftummaa sana irratti ni haasofna. Mata duree lammaffaa irratti haasofna. Gooftummaan sun maali kan jedhu garuu isin waan naan jettan reefu waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkottiin amanaa naan jettanii baaybilii irraa ragaa isin gaafadhe ammoo sandaaqaa naan kennine isinii. Kun garagaa qubsaa dhabe. Lakki wanni isin naa kennitaniif inni isin dubbattan gargari kaa. Waaqa tokkoffaa waaqa abbaan jedhu, waaqa ilmaan jedhu, waaqa hafuura qulqulluu jedhu. Dhuma irratti ammoo maqaa jedha malee kun waaqan jedhu maqaaf waaqa xiqqoo sadarkaa walintinaa ta'e natti fakkaata waaqan jedhu maqaa jedha malee. Lakki. Inni kun maal maqaa abbaa jedha malee waaqa abbaan jedhu. Garuu waaqa sadii waan sadii iddoo kana kaa'ee jira be. Maqaa abbaatti waan sadii malee waaqaa miti kaa. Ilma kan jedhu waan sadii tokkoffaa la. Waa lama barsaa fiqru amma asitti wanni bade waa lama inni tokko waaqa kan jedhu hin jiru tokko lammaffaa sadan isaanii tokko kan jedhu hin jiru sadan waaqa tokko kan jedhu hin jiru bakka kana lamaanii kanan barbaade dursayyuu jechuudha malee xiksii kana duraanuu nan beekaan. Beekuun achiin nama hin gahu qalaa Kiristoos Yesuusitti amanuutu achiin nama gaha malee beekuun kee qofa faayidaan qabu itti amanittee yoo fudhatte garuu ittiin fayyita ittiin jireenya argatta. Okay, rakkoon qabu amma asirran turru waan ta'eef walii galatti yoo jiraate yoo baay'ee walii galatti yoo jiraate sammaa sannaa kenna yoo jiraate jechuu akka carraa yoo jiraate abbaa waaqa ilmaa kana hafuura qulqulluu kan jedhuu fi sadan waaqa tokko kan jedhu sana yoo jiraate naa kenna yoo hin jirre immoo itti fufna rakkoon hin jiru itti fufna. Kun sin quubsine? Lakki inni sin jettaniif inni sin naaf idda waan gargaritti rakkoon qabu asirra turuun barbaadu maaliif jennaani yoo jiraate jira yoo hin jiraanne immoo itti fufna dura deemna maaliif dhaloonni 717 charchii tokko keessatti yookaan masgiida qabamuu hin dandeenyedha. Kanaaf isaan waa baratu lubbuun isaanii fayyuu barbaadna waan ta'eef yeroo kanarratti yeroo gubuun barbaadnu gara fuulduraa deemna. Watii waaqa abbaa waaqa ilmaa kana hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko kan jedhu xiksiin biraa hin jira kana malee jechuu kiyya. Kunuu gaala naaf. Ayyee gaadha hin jiru rakkoon qabu ayyee warri kun ayyee akkasii nama tanitti waaqni kun jira be situ fudhanne malee. Eshi ayyee amma boqonnatti lakkoofsa ayyee asumarra waa sin gaafadha eega akkas ta'e eenyuun abboome Yesuus? Bartoota isaa abboome. Abboommi Yesuus bartoonni lafatti ni gatu moo ni raawwatu? Ni raawwatu akkamitti gatama abboommi isaa abbaa dhabeen. Galatooma. Mee baaybilii kana keessa 66 Afrikaa qabdan kana keessa yookaan immoo 29 kakuu ergaalee fi wangeelawwan afran keessaa kakuu haarawaa keessaa bakka bartoonni ajaja Yesuus kana raawwatanii maqaa abbaa kan ilmaa kana hafuura qulqulluutiin namuma tokko kan isaan cuupharra ganaa kenna. Kan isaan deemanii ittiin cuuphan barbaaddaa? Bakka isaaniitti maqaa abbaa kan ilmaa kana hafuura qulqulluutiin cuuphan san barbaada. Maaliif jennaan ajajni kun yoo dhugumatti ajaja Yesuus ta'e isaan ajaja Yesuus ni raawwatu waan ta'eef ergamoota isaa waan ta'aniif mee bakka isaaniitti maqaa abbaa kan ilmaa kana hafuura qulqulluutiin cuuphanii bartoota isaa godhan bakkuma takkanaa kenna. Nanti kitaaba na dubbisuu itti gaafa qabde. Duran dubbisne. Ani moo?
ifama isinitti tanaan jedhu rakkoon hin jiru. Yoo dubbistanii hin jiraanne yeroo biraatiif dubbisaa rakkoon hin jiru. Anis akkuma keessan kan siraa hojjedha waan ta'eef walii beekna. Anillee kan siraa ma hojjedha rakkoon hin jiru. Dubbistanii yoo bakka isaan beekne rakkoon hin jiru. In darbaa darbu. Darbi. Namni sin gargaaru yoo jiraatu fakkeenyaaf dammeenas jira siisaa hin jirti Israa'eliin jiranii warra kana keessa namni sin gargaaru yoo jiraatu sinaa gargaaranii yoo isaan hin jirre immoo gara biraatti fufna maaliif jennaan dhaabachuun barbaada. Dabarsi. Itti fufa dammee siisaa Israa'el yoo jiraattan. Aniifis wajjin itti fufna waan kana qofa ragaa kana qofa yoo kan isinii baasuu himuu danda'a yoo jiraatan itti fufanii hin jirre immoo aniifis gara fuulduratti itti fufna. Maturee biraatti. Dammee siisaa Israa'el yoo jiraattan gargaaranii bartootni Yesuus Kiristoos akkuma Yesuus Kiristoos abboome kanatti bakka isaanitti maqaa abbaa kan ilma kan fuula qulqulluutiin cuuphan bakkuma takka illee yoo jiraatan nuu kennuu dandeessan carraan keessanii kiristaanni sadii as gubbaa waan ta'e Israa'el dammee yalla. Anitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irrattis lafa irrattis anaaf kennameera jedhamti. Eenyutu kenneef gooftummaa? Abbaasaati. Abbaan kennaadha Yesuus fudhataadhaami? Ayyoo galatooma. Kanaafuu Waaqayyo abbaan Yesuus inni caala mitiire? Macaafa qulqulluu jedhesa. Waaqayyo abbaan Yesuus inni caala. Ishi galatooma. Ishi gooftummaan waaqa irrattis lafa irrattis isaaf kennameera. Gooftummaan lafa irratti maal akka inni godhuuf isaaf kenname? Gooftummaan lafa irratti waaqa irratti isaaf kennamee jira. Waaqa irratti itti deebina lafa irratti amma dursa kan lafaa xumurra. Lafa irratti jechuudha. Gamanni samiidhaa qabatee dhufe barsiisee xumuramini. Xumureera mitiire sababa kanaaf kun gaafa bahuudhaaf jedhe maal jedhe inni lafa irratti waaqa irratti lafa irrattis naa kennamee jedhe bakka. Biyya lafaa kanas biyya samii kanas kan tokko taattoru amma isumaa wanti hundumtuu harka isaa jalatti galee jira jedha Roomaa keessatti yoo dubbiste ta'e. Qosiin dubbisaa isa baase. Rakkoon qabu barsiisa san dhiisa rakkoon hin jiru lafa irratti kennameeraa fi aangoo isaaf kennameeni. Waaqa irrattis kennameeraaf lafa bichaa miti. Waaqa irratti immoo maal akka inni godhuuf? Waaqa lafa irratti naa himtaniitti waan inni godhuuf isaa kenname waaqa irratti akka inni maal godhuuf? Ilaali waaqas lafas kan bulchuu isa be. Waaqallee Yesuustu bulchaa? Waaqarras lafas isuma bulchaa inni ofiisaatti garuu Yesuus abbaa jala bula jechuudha. Inni ofiisaatti abbaa jalatti bulaa ofii immoo waa bulcha. Abbaanoo? Abbaan isa bulcha ka. Ammallee waan tokko akka isaa jala galuun arginu inni immoo ofiisaa iyyuu deebi'ee abbaa jala galeera jedha Paawulos gaafa barsiisu nagar dubbistuu reetti erga dubbisa. Rakkoon qabu. Hojiin Waaqayyo abbaa Yesuusuma bulchuu qofa. Inni uume xumure waan hundumaa. Hojiin Waaqayyo. Waaqayyo abbaan waanuma hundumaa raawwatee Yesuusitti kennee akkasumatti jannatee ta'a. Jannatee ta'a. Hojii isaa heeruu hin dandeenye. Alaali. Gaafa biyya Gibsi Israa'eloota baasime boofa mukatti direeti fakkii kanatti ilaalaati fayyaa jedheen gocha waaqayyoo argite karaan irra deemu nuyi karaa isaa murteessuu hin dandeenye. Kun malakkotaawwi yookaas immoo divine isa jedhamu yookaas immoo maa inni waaqeffummaan waaqayyoo ija akkati ilaaltuuf akka ilaalu kanaatu hin taane akkaataa ofiisaatiitti biyya lafaa kanatti mul'achuu danda'utti jechuudha. Akkuma silayyuu namichaa dubbisaa turte maa inni amma inni ifa biyya namni kamillee siqee jiraachuu hin dandeenyedha. Yoon beektaa kun erga nuti amma jannatan galaa inni ittiin dubbattameti ati. Mata duree biraa keessana jalaan galina akka barsiisa wanni isin natti toltanii isin wajjin akkasitti haasa'u jiru mata duree tokko irratti haasoftu namoonni gariin tokko keessa seenu tokko keessa seenu natti toltanii akkasii isin wajjin haasa'u jira mata duree tokko irratti haasa'u jira waan ta'eef amma waaqayyo abbaan ofii isaati mata duree kan biraa keessa galuu miti bee ani waa'ee waaqummaa waaqayyoon sitti maara waaqayyummaa waaqayyoo maa inni akkaataa sii galuu danda'utti ilaali maal jechuudha akkas jechuuni atamma ija foonii yoo ilaalte waa'ee waaqummaa kana hin beektu maaliif jennaan si rakkisuu danda'a sii galuu dhiisuu danda'a maaliif fooniin ilaalta waan ta'eef garuu malakotaawwii kan jedhamu hin jira amala waaqayyummaa amalli waaqayyummaa maa inni amma
Waaqayyo si'a tokkicha iddoo kamiin jiraachuu danda'a. Hin beektamti amma fakkeenyaaf anaaf naannoo kanatti amma anaaf ati yeroo biyya garaa garaa ta'e wajjin haasa'uu danda'uu hin beeknu iddoo ga'e. Garuu Waaqayyo amma ana biras hin jira, si biras hin jira. Kun maal inni amala Waaqayyooti. Ana ajinas haasa'uu danda'a, si ajinis bakka tokkotti jechuudha Waaqayyo akkasa mallisa. Amma amalli Waaqayyummaa Waaqayyo Yesuus keessa jira siin jechuun barbaade walumaa galasaa. Waaqayyo Yesuus keessa jiraateetu Yesuus Kiristoos iddoo hundumaa jiraachuu akka danda'utti jechuu kooti. Kanaaf amala akkasitti ilaaluu qabda malee saadii Waaqayyo iddoo akkasitti bushaa Yesuusiin immoo Waaqayyo rafaa yookaan ciisaa kan jedhamu bira hin galinati. Maaliif jennaa inni kun mata duree amma inni maanni inni mirga Waaqayyo abbaa jira sa'aatii kanatti Yesuus Kiristoos hin jira laa. Eessa jira mirga Waaqayyo amma sila yeroo hedduu yakka dubbatan kanaan seenee maayini Waaqayyo hin duune Yesuus Kiristoos hin du'etu hin taane du'eera garuu du'ichi isarratti moone du'a mo'atee ka'ee gara mirga Waaqayyo abbaa akka jiru sitti muufaa seeni jalqaba yeroo waa'ee Israa'el jiroo sitti dubbatan. Sinu badheetiin jira sanillee itti deebina waa'ee sanillee sinu badheetiin jira hayyee walii galatti Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaadhaaf sagada Waaqayyo abbaa waaqessa miti. Sirriidha. Okay, isin Yesuus Kiristoos akka isaaf sagadan akka isa waaqessitan moo akka Waaqayyo abbaa inni waaqessu san waaqessitan isin ajaje Waaqayyo Yesuus Kiristoos yeroo barse lafarratti karaa isaatiin ilaali barbarri kamiin cufaadha karaan kamuu isin dabarsu karaa Yesuus Kiristoos bichaa banaadha achiin gara abbaatti dabartuu dandeessa. Barsaa Fikro ani akkas isiniin hin jenne Yesuus Kiristoos waaqa ofii waaqessu waaqa ofiif sagadu waaqa ofii kadhatu sana akka waaqessitan yeroo takka waaqa Yesuus Kiristoos waaqessu sana akka waaqessitan isin ajaje moo Yesuus Kiristoos mataasaa akka waaqessitan isin ajaje? Baay'ee gaariidha kun baay'ee salphaadhas bee Yesuus Kiristoos akka jedhe namni hundumtuu karaa koo bichaa gara abbaa dhaquu akka ana karaan ana jireen waan karaa isin hin gaafanne barsaa Fikru dhiifamallee naa godha ergamoonni hundi karaa isaaniitiin Waaqayyotti gaama bara Musee illee karaa Museetiin Waaqayyo gaama an san isin hin gaafanne Yesuus Kiristoos ofii isaa akka isin waaqessitan moo Waaqayyo abbaa akka waaqessitan isin ajajeedha. Amma na dhaggeeffachuu waan hin dandeenyeef garatti si ibsuun dhaba amma kana. La irra isin deebi'a akka nu Waaqayyo waaqessinu nu ajaje. Akka nuti Waaqayyo waaqessinu nu ajaje. Garuu immoo hin deebi'u maaliif beektaa? Biraanchiin qabu tokkuma waan ta'eef isatti maaliif jennaan? Mee garuu itti deebitan garuu san hin deebitanii ila akka Waaqayyo abbaa waaqessitan isin ajajeemi? Naggeeffanne kan xumurre been. Lakkii xumurtani naga'an kun garuu dhufnaan waa balleessa. Anamma Waaqayyo abbaa akka waaqessitan isin barsiiseemi Yesuus. Karaa ittiin deemnu hin qabnu geessaan deemnu. Karaa rakkoo hin qabu itti deebina. Karaa kamiin kan jedhu immoo gaaffii lammataatti isin gaafadha. Waaqayyo abbaa akka waaqessitan isin ajajeemi? Galatooma. Isin amma akkuma Yesuus Kiristoos isin ajajee Waaqayyo abbaa waaqessa isiniin jedhe Waaqayyo abbaa waaqessitu moo lakki Yesuus Kiristoos sirriin jirtu jettanii isa waaqessitan? Ilaali. Maqaa Yesuus Kiristoosinitu Waaqayyo abbaa waaqessina. Okay, galatooma. Amma isin Waaqayyo abbaaf sagaddu moo Yesuusiif sagaddu? Isa ammaa Yesuusiif hin saganna malee. Yesuusiif sagaddu? Eega. Waaqayyo anaaf sagadaa jedheeraa Yesuus. Amma dubbisee ka'ee ni antu buleessa kooti. Anaaf sagadaa Yesuus anaaf sagadaa jedheeraa. Abdi amma dubbisee ka'ee bee. Ilaali Rakkoon qabu. bartoonni kudha tokkoon immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhetti walitti qabamanii yeroo isaan argan immoo hin sagadaniif kan jedhu ammasii dubbiseen kaaneen. Eessaan haa dubbistan? Nan soobee. Maatoosi 28 lakkoofsa 16 maal jedha? Hin sagadaniif kan jedhu ammasii dubbisee ka'e. Ayyee eshi amma waan isin gaafadhe dhiiftanii waan biraa naa deebisaa jirtan. Ani waan isin gaafadhe Yesuus naaf sagadaa isiniin jedheeraadha amma gaaffiin. Okay. Natti amanaa jedheera. Lakki amanuu hin jenne amanuu bar anuu sittiyyuu nan amanaa atuu natti amantaa bar walitti amannaan ifatiyyuu waa amma naa sagadaa jedheeraa jedhe malee. An akka nama ta'e ni amantaa anillee akka ati nama taate si amana akka muslima ta'e na amantaa natti amantaa akka ati pheenxee taate sitti amana kuni waan amanuu fi sagaduu waan garaagaraati naa sagadaa jedheeraadha amma gaaffiin kiyya Yesuus Kiristoos. Amma macaafni qulqulluuni
Macaafa gaa'aa of danda'udha miti Karaa keessa. Macaafa marraatti hin gaafataadha. Macaafa marraatti hin gaafataadha. Siifan dubbisaa qaba. Naa sagadaa jedheera. Lakki naan dubbisina dursi. Deebii kun adeemsa. Eeyyee lakki. Yesuus Kiristoos. Macaafatu sagadaa fi nuun jedha. Lakki akkasiin jenna la Yesuus anaaf sagadaa siniin jedheeraadha gaaffiin ko. Gaaffii kun immoo deebiin sila jalqaba sii deebisedha. Yesuus of tuultuu miti siin jedhee beeyan. Of tuuleen dhufne inni ofiisaatiyyuu miila bartootaa akka dhiqe dhageessetta miti. Hin jenne naan jedha. Akkas taanaan immoo Yesuus naa sagadaa hin jenne jedha. Akkas taanaan. Inni of tuultuu miti siin jedhee hin jira jalqabeessa. Of deebisee dhufe waan ta'eef. Galatooma. Naa sagadaa hin jenneemi. Inni of tuultuu miti waan ta'eef. Galatooma. Naa sagadaa hin jenne. Qoyaa. Naan sagadaa hin jenne galatooma. Yesuus Kiristoosiin kadhattu moo Waaqayyo Abbaa kadhattu? Yesuus Kiristoosiinitu Waaqayyo Abbaa kadhadha. Lakki ana akkas hin jenne Yesuus Kiristoosiin kadhattu moo Waaqayyo Abbaa kadhattuudha? Waaqayyo Abbaa karaa Yesuus Kiristoosiin kadhadha. Kana kadhattan Yesuus immoo Waaqayyo Abbaadha. Ilaali. Yesuus Kiristoosiin ani Waaqayyo Abbaa kadhadha. Maal jechuudha?